Gabaan loonii magaalaa Haroo Bakkee giddugala gabaa guddaa godina Booranaati. Loon godinicha qofa osoo hin taane godinaalee fi naannolee ollaarraa gabaa kanatti ni dhiyaatu. Horsiisee bultoonni gabaa loonii Haroo keessatti arginee dubbisne haalli gabaa kan bu'aa irraa buufatan ta'uu nutti himan. Horomii birrii 100 gurguran. Hawwichallee birrii 50 gurguran. Yabbii ammoo yabbii agaa birrii 50 birrii 60 gurguran. Yabbii loon Booranaa. Akkana gurguranne jechuudha. Jaarsoo Gooddoo daldalaa yoo ta'an haala gabaa yoo ibsan rakkoon qulqullinaa jiraatus dhiyeessii irratti mudoo hin qabu jedhan. Korbeeyyii kiiloo hambitee moojoo faadhi achiitti kiiloon gurguradha. Gabayaan dansaa korbeeyyiin tuttuni korbeeyyiin jajjabittiin tuttun aga 7 aga 6 aga 8 naannoo tan akkam bitamti akkuma 9 akkam bitamti. Gabayaan dansa. Rakkoon yeroo baay'ee jireenya horsiisee bulaa qoru guddaan hanqina gabaa beelladaati. Horsiisee bultoonni rakkoon kun yeroo gara yerootti fooyyee qabaatus ammas guututti hin furamne jedhu. Hanqina jira. Warra karaa kanaa dhufee bita malee karaa kanaan hanqinamaa jira. Duraan akka tasaa fa'aa turani amma akkas deemuutti hin jiran. Yoo karaa kanaan biyya lafa deeman taate gabayaan tun aganirri jirtenne yaa. Loon numaa horsiisee bulaa kanatti walirra biti malee namni alaa bitee dhufu alaatti guddoon ba'an. Mootummaanis fedhii hawaasa horsiisee bulaa kana hubachuun wiirtuu tursiisaa fi nyaata loonii ammayyaa achumatti ijaareera. Wiirtuun kun kan horsiisee bultoonni yeroo loon irraa gurguramuu dide keessa tursiisanii gurguratan yoo ta'u dhiyeessii nyaataa bishaanii fi wal'aansaa gahaa qaba. Hojii gaggeessaa magaalaa Haroo Bakkee Wuxaa Jaarsoo wiirtuun kun jiraachuun horsiisee bulaa qofa osoo hin taane magaalaa keenyaaf carraa guddaadha jedhan. Yoo guutummaatti hojii galee waldaan nyaata dhiyeessii irratti ijaarama. Waldaan horii akimiirratti ijaarama. Carraa hojii lagan biraatiin uumuu danda'a. Beekamtii dirqama kanallee guddisa. Ammas dirreen xiyyaaraallee xumuramee jiru waan taateef fuulduraa fi iddoo asii ekspoort godhanillee intaarneetiin irreen jechuudha. Kanaaf guddinni magaalaa keenyaa keessatti gahee olaanaa qaba. Humniitii galii keenyaa kenni dabaliin taasisa jechuudha. Bulchaa itti aanaan godina Booranaa Jaarsoo Gannoo rakkoo guddaa hawaasa horsiisee bulaa hanqina gabaa furuuf hojii walitti hidhamiinsa gabaa uumuu bal'aan hojjetamuu kaasan. Faddaalota gidduu seenanii gatii loon horsiisee bulaa gadi buusan gidduu baasuu irrattis hojjetame jedhan. Rakkinicha waaraan furuuf ministeera qonnaa waliin ta'uu wiirtuu tursiisaa fi nyaata beelladaa magaalaa Dubluqii fi Haroo Bakkeetti ijaaruu himanii kun immoo rakkoo horsiisee bulaa furuu bira darbee diinagdee biyyaaf gumaacha guddaa qabaataa jedhan. Tokkoffaa gaaffii hawaasaa deebisa. Lammaffaa bu'aa isaa malu gabayaa dhiyeessee hawaasi bu'aa isaa malu kanuu duri qaamni sadaffaan lammaffaan jidduu seenee bu'aa jidduu hawaasaatiif argatu dhabamsiisa. Sadaffaan walitti hidhamiinsi gabayaa cimaan uumama. Fakkeenyaaf hawaasi fidee waldaa bu'uuraatti kennuu ni danda'a. Waldaan bu'uuraa achi keessa tursiisee daldalaa giddugaleessa biyyaarraa dhufu horii fayya qabeessa. Ogeessi fayyaa akka achi ilaalee qulqulleessa horii fayya qabeessa gabayaa giddugaleessaatti dhiyeessuu ni danda'a. Inni arfaffaan horii faca'ee iddoo barbaadamee gurguramu giddugaleessa tokko fidee bu'aa biyyaatiif ooluu akka danda'u. Daldalli seeraan alaa garaagarummaa fedhii horsiisee bulaa fi daldalaa gidduutti uumaa waan jiruuf irratti hojjetamaa jiraachuus himan.